السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجمتوتا جالتمتوتا إلمان أورمو odeeffannoo haaraa waa'ee Jawaar Mohaammed Ameerikaatti deebi'ee Oromoo fi jaartii isaa maqaan isaa naan galuu yuuboo gaaddiseedhaaf jaartii Jawaar Mohaammed mee maqaa oh my god maqaa jaartii Jawaar Mohaammed harkaa gattanii yoo ta'an isinitti tireedhu maqaa jaartii Jawaar Mohaammed maqaa jaartii Jawaar Mohaammed gaaddisee ilillee oh my god assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh komentii jalatina yaadachiiftu kun wanti jedhamaa jiru Jawaar Mohaammed Ameerikaatti deebi'ee jira kan jedhamu dhoksaadhaan atuun dhagaame akkuma dheengadde lammaan magarsaa biyya galeera jedhamaa jiru Jawaar Mohaammed Ameerikaa seenee ijoollee isaatiif jaartii isaatii wal argee jira kan jedhaa jiru namni tokko waan akkasii kan nutti himaa jiru jira garuu nuti wanta kana waan qulqulleeffannee hin jenneef ammallee ummata kanaan geenye Jawaar Ameerikaatti deebi'eera jennee duwwachuudhaafis nu rakkisa. Garuu Jawaar Mohaammed yoo deeme ilmaan isaatiif jaartii isaa arfaase naa dhufe amma laayik godha gatuma maqaa jaartii Jawaar Mohaammed narkaa bada yeroo baay'ee gaaddisee narkaa bade na cinqa. Amma arfaasee bira yoo Jawaar Mohaammed deeme gaariidha maaliif Jawaar Mohaammed boqonnaa fudhachuu isa barbaachisa mana hidhaa keessa ture. Ilmaan isaa yaadee jira jaartii isaa yaadee jira akka kootitti akkuma bahenutu guyyaa lama keessaa yoo Ameerikaatti deebi'ee jiraate baay'ee natti tola ture biyyattiidhuma dhukkubsattuu afuura namaa kana Itoophiyaa jedhamtu keessa taa'u isaarra jechuudha. Garuu Jawaar Mohaammed Ameerikaatti deebi'ee jira maaloodha warrinti jedhamee haasa'amaa jiru an amma yoonaatti hin qulqulleeffanne garuu isinis dhaga'uu dandeessu an garuu nama odeeffannoo qabatamaa qofitti yoo ta'e malee isiniin hin gahu ammaaf garuu qulqulleeffadhe yoo Jawaar Mohaammed Ameerikaatti deebi'ee jiraate kunis waan gammachuudha. Otuu kootii mee isinumti yaada keessan akkuma kootiitti Jawaar Mohaammed otuu Ameerikaatti deebi'ee akkuma durii sana akka bara aktiivistii ta'ee ummata Oromoo qeerroo kakaasaa ture sanatti ummata Oromoo rakkoo ummata Oromoo waan hunda Oromoon hundi akka sordofuuf paartii keessaa ba'e jechuudha akka yaada kootiiti. Mee yaada keessan koomentii jalatti isinirraa fudhachuun barbaada. Jawaar Mohaammed erga paartiitti makame isaaf wayyamoo otuu paartiitti makamin bara aktiivistii ta'ee rakkoo ummata Oromootis waa hunda dubbatu sana dhageettii qabaa yookiin ummanni Oromoodhaa isa dhagahaa jettanii yaaddu amma fakkeenyaaf paartii kaafaawatti makamee miseensa ta'eera erga ta'ee nama paartii kaafaawaatiif qofitti dubbatu waan fakkaatuuf an akka kootitti akka yaada kootitti. Jawaar Mohaammed otuu akkuma jedhamu kana Ameerikaatti deebi'ee paartii siyaasaa kamirraayyuu of baasee abaawos ta'uu dhiisee kaafaawos ta'uu dhiisee hundaa yoo ta'uu dhiisee biltsiginnaattis hundattuuyyuu dhukkee kaasee qeerroon dammaqxee falmachuu dandeessedha yaada. Egaa jawwee keenya rabbiin waan itti yaadde hundasitu beeka ansi caala beekeetu hin taane yaada dhuunfaa kootiiti garuu ati waan biyyattiidhaaf hin baasa jettee yaaddu waan ta'eef itti hidhamteetta itti rakkattee jirta waan hundaa wal bira qabdee ilaalteetiyyuu itti makamte waan ta'eef nutis immoo waan nutti fakkaate yaada kennachuudhaaf hanga kan kee yaaduu dadhabnullee hanga nutti fakkaatu yaaduu dadhabnu jawween keenya utuu antinitti biyya Ameerikaatti deebi'ee aktiivistummaadhuma isaa sana dhukkeerraa kaasee jechuudha rakkoo hunda antini godhee lammaan magarsaatis utuu gabbahee yeroo kana dhugaa jirtu ummatatti himee waa dubbateef gaarii lammaan magarsaa yookiin waa liqimsiisan akka inni waa tokko hin dubbanne yookiin matatii jabaa rukutanii lammaan magarsaa callisuun baay'ee tokko na aarsee jiraan akka kootitti. Akka kootitti lammaan magarsaa callisuun isaa baay'ee tokko na aarsee jira warabbal kaabaa. Erga biyya alaa jiraate maaltu miidiyaarraa isa baqachiise moo maatii isaa sodaachisanii maatii kee qanii tokkichatti hunda jalaa fixna jedhanii jennaan maatii isaatiif sodaate moo lubbuu bili qabaatuuf ani diinan gabbaru jedhee Hacaaluu Hundeessaa ilmaan isaa jaartii isaa dhiisee hin duune lammaa magarsaa maalumaaf akkanatti sodaate kan jedhutu gaafii nasi ta'a dhugaa dubbachuuf. በጣም ይደብራል ለማዬ ለማ በጣም ይደብራል ውጣና አንድ ነገር በል ጀዋር መሐመድ አትስ አርፋሴ ብረዴሚ ኦሮሞን ሲያዴ ጅራ የሆነ ደርገጌተ ተኤ ጅራዩ ኦሮሞ ከንኬ ዱቢሲ ሀመዱቲ ጅሬኛ ከንኬ ዋወጋ ተኮፍ ጀሜ ቀመኔዳ ሰነ ኬሰት ደበርሲቴ ኦፍራ ራሃ ጎድ ኦሮሞ ብራ ነምኔ ኦሮሞ ቀብሳ የገለተ ቀቡን ጅሩ ዱጋሰትምና ጀዌ ኸያ ጅሬኛ ከ ጅራዱ አቲ ሙሁሪዳ ብየቲ ኢትዮጵያ ኬሰት ነምነ ከኬቲን በርባችሱ nama akka hangaasaa Ibrahim nama akka Taayyee Ahmad maal jedhama nama akka Taayyee rigaa kasalaatu barbaachisa malee nama akka Abiyyi Ahmad mana barumsaa kutaa afuritti dhaabee digirii isaa sobaadhaa feekii bitateetu barbaachisa malee kan akka Daani'el Kibret matatiidhaan biyya bulchutu barbaachisa malee
namni akka Jawaar Mahammad hin barbaachisu Itoophiyaa keessatti. Maaliif namni kun nama dhugaadhaan barate waan ta'eedhaaf, nama sirriidhaan biyyattii hogganu waan ta'eedhaaf, Jawaar Mahammad biyyattiidhaaf hin barbaachiftu ati. Garuu atuu uummanni si dhaga'u jiraate dhibbaan dhibbatti biyyattiin akka yeroo xiqqoo keessatti guddatu hin goote yaada. Nama si dhaga'u dhabuudha waliin dhageenyu rakkoon keenya. Oromoon gimmaashiin sin dhaga'u waan ta'eef amma garuu kan sin dhageenya kun Oromootu hin taane Oromoo Ormoome warra of hin beekne warra damoozaan bitame warra garaan bitametu sin dhageenya malee Oromoon dhugaadhaa si dhagahaa jawwee keenya koomentiin barbaada hundi keessanuu akkasin koomentii Jawaar yoo akka durii sanatti aktiivistummaa isaatti deebi'ee biyya keessa isa taa'u maal isa ta'u paartii hunda keessaa bilisa ta'e akka aktiivistii tokkootti xiinxala isaa xiinxalee biyyattii kana akkamitti deemte aqxaaccaa lafa godhe maal isinitti fakkaata kan jedhudha yaadni kan koo. Jawween immoo yookiin immoo Ameerikaatti deebi'eetuma Ameerikaadhuma haa jiraatu immoo biyyuma keessa sodaataa rirrifataa nuti haa taa'u jettanii yaaddu. Sadaffaa irratti baay'een keessan Jawaar Mahammad marrootti makamuu qaba. Bosona seenee Jawaar Mahammad marroo bira deemuu qaba jedhaa turtan. Jawaar Mahammad karaa qabsoo karaa nagaatiin qabsaa'uun sirriidha. Marroon karaa qawweetiin karaa itti amaneen qabsaa jira. Jawaar Mahammad qalamaan barate qalamaan akkaataa itti qabsaa'anu beeka waan ta'eef ammaaf hin fudhata jedhee yaadu waa'ee marroo biratti makamuu kan. Jawaar Mahammad marrootti makamee deemee achi hooggansa kennuunis natti tolatu danda'e godheera ta'e Jawaar. Waa hunda yaadna cinqii keessa jirra. Waan dubbannu nurkaa bada gisee tokko tokko waa'ee Jawaar kana maal yoo goone biyyattii keenya intini gochuu dandeenya. Jennee gaafa yaadaan cinqabnu waan goonu nurkaa bada. Dhugaa dubbachuudhaafan Jawaar Mahammad akka yaada kootiitti dhugaatti kan inni itti amanu. Isinis yaada keessan akkasiin koomentii jilanaa keessan hin barbaada. Warri immoo Jawaar Mahammad Ameerikaatti deebi'eera jettanii erga kaleessaa haasa'attanus wanta kana qulqulleeffannee kaaneetii uummataaf gabaasna malee ammallee hin qulqulloofne. Mee isin yaada keessan warri hordoftoota kiyyaa yeroo hunda abduseerraa wama dhugaa dhageessan jawween kun haala ammatti jiru kanaan biyyattii keessatti bu'aa buusamoo yoo akka durii sanatti deebi'ee aktiivistummaa bara qeerroo hoogganu sanatti guutuu qeerroo hunda Oromiyaadhaa hoogganee sirriidha jettanii yaaddu koomentii keessan barbaanna ammarraa kaasaatii koomentii nuu barreessaa jaalmarroo dirribaa jaganaa haati deesse atis jabaadhu nuti bakka hundaanuu si duuka jirra siin jenna Jawaar Mahammad marroo bum midhaa gisee tokko bum kanama qabaachuun keenya mataa ol nu qaba jechuudha. Yoo na waggaa har'a maalitti jira beetu yeroo kana sa'aatiin amma dubbadhu kanatti maaloo Jawaar Mahammad mana hidhaa keessatti dhukkubsatee jira. Jawaar Mahammad akkana hin cinqabne amma jawween keenyas nuu bahee jira. Alhamdulillah. Egaa kanaafuu wanti nuti har'a isiniif himne waa'eedhuma Jawaar Mahammad irraa dubbanne galatooma.